Waraanichi suuraa biyyoota jijjiiree hoggaa jiru Israa'el waggoota 59f mootii waraanaa fi teknooloojii baha jiddugaleessaa taatee turte. Amma garuu miidhaan seenaa ishii keessatti agartee hin beeknetu keessummeessuu eegalte. Haleellaan misaa'ila bilaastikii saffisa guddaa qabanii fi diroononiin Iraaniin haleellaan walitti fufan irratti lakkoofsi namoota miidhamanii baay'ee hoggaa dabalu akkasumas moowwanii fi kasaaraan gurguddaan hammana hin jaamne irra dhaqqabeeti jira. Kabajamtoota daawwattoota lammii miidiyaa salaamanni keenya qilleensarraan bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha haga ammaan tanaa biyyoota sadeen baha jiddu galatti dhukaasa walirra banan irratti kasaaraa hangam takkaatu dhaqqabamee waan tajuu irratti nutis qopheeffannee fi wantoota gulaallee iyyaafannee isin biraan ga'uudhaaf jirra. Hamma dhuma qophii keenyatti nu faana turaan afeerraa keenya. Hanga ammatti Israa'el keessatti loltoonni 2,000 fi lammiileen siivilii 20 ol hoggaa du'an akka gabaasaan ministeera fayyaa Israa'elitti namoonni 4,999 ol ta'an miidhaa haleellaa misaa'ilaatii fi dirooniitiin miidhamanii hospitaala galaniiti jiran. Isaan keessaa dhibbeentaan 25 ol madaa jabaan hoggaa madaa'u hospitaalonni Tel Aviv, Haifaa fi Baarshaabaa keessatti jiran dandeettii isaaniitii ol hoggaa ta'u namoonni madaa'uun humnaa ol ta'an akka keessummeessaa jiran gabaasaniiti jiran. Uummanni Israa'el dhibbeentaan 65 ol ta'an sodaa haleellaa misaa'ilaatiin dahoo yookaan baankers keessa hoggaa jiraachaa jiran. Uummanni Israa'el irra deddeebiidhaan dachii jalatti of daachuudhaa fi dhiphinsa sammuutiif kan uume hoggaa ta'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimmoota kanarratti kan dubbate hoggaa ta'u dhimmi mirga daa'immanii fi dubartoota idil addunyaatiis waan kanarratti ibsa baaseeti jira. Sababa waraanaatiin Israa'el keessatti dhiibbaan tahaa jirtu kun uummataa fi mootummaa walitti garagalchuun haala shakkisiisaadhaa fi hasaasii fi gungummiin itti fufee akka jirus miidiyaaleen gabaaseeti jira. Miidhaa qabeenyaa fi bu'uuraalee misoomaa Israa'el irratti qaqqabe buufanni boba'aa Israa'el magaalaa Haifaa keessatti rukutameeti ture. Kutaaleen kaaba Israa'el tokko tokkoon tajaajila ibsaadhaa fi bishaan akkasuma tajaajiloota bilbilaatii fi teknooloojii garaagaraa hoggaarraa citu haleellaa waraanaa kanaan konkolaatonni dhuunfaa kan daldalaa hotii walitti dabalamee 3,000 ol ta'an guutumatti barbadaa'aniitii fi miidhaan jabaan kan irra ga'edha. Gamoowwanii fi manneen jireenyaa hedduun misaa'ila Iraaniin kan rukutaman hoggaa ta'u gamoon jireenyaatii fi hojiin magaalota Tel Aviv fi Haifaa keessatti argaman parsantiin 12 ta'an haleellaa kanaan guutumaa guututti barbadaa'eeti jira. Israa'el keessatti gamoowwan daldalaa manneen jireenyaa fi waajjiroonni mootummaa 9,000 ol ta'an haleellaa kanaan miidhamanii hoggaa badan isaan keessaa dhibbeentaan 15 guutumaa guututti taphaa ala ta'eeti jira. Magaalaan Tel Aviv fi magaalonni gurguddoon naannoo isii keessatti gamoowwan dhedheeroon fi manneen jireenyaa rukuttaa misaa'ila Iraaniin guutumaa guututti sochiidhaa ala hoggaa ta'an tajaajilli misoomaa fi daldalaa guutumaa guututti akka dhaabbatu ta'eeti jira. Haleellaan misaa'ila Iraan magaalota Tel Aviv, Rahamat, Gaanii fi Haifaa keessatti gamoowwan daldalaa fi bu'uuraalee misoomaa ibsaa bishaan teeleedhaa fi tajaajilli adda addaa hoggaa dhaabbatu miidhaan dinagdee Israa'el waraanni kun kufaatiin dinagdee guddatti tarkaanfachiisaa akka jiru ni hima. Guddinni dinagdee dameewwan daldalaa irratti dhiibbaa uumee kan jiru hoggaa ta'u maalleenni Israa'el gatiin isaa dhibbeentaa 18 gad bu'uun nuufii jireenyaa siivilii irratti dhiibbaa guddaa kan uumedha. Gabaan hojii laafee kan jiru hoggaa ta'u keessumaa immoo dameewwan teknooloojii ijaarsaa fi turizimii irratti kasaaraan guddaan kan dhaqqabee hoggaa ta'u investimentiin biyyoota alaa sodaa kanaaf maallaqa isaanii baafachaa waan jiraniif investimentiin biyya keessaa harka 6 bu'uu fi gabaasni akka agarsiisutti tilmaamaan guddinni dinagdee Israa'el bara 2026 duraan 5.2% ture amma immoo sababa waraana kanaatiin 4.7tti gad bu'uu isaa gabaasni ni ifoomsa. Baasii waraanaan ol ka'uu fi ida'aan biyyattiidhaa gara parsantii 69tti kan ol kaasise hoggaa ta'u kunis liqii biyya alaa irraa argachuu irraa dhiibbaa uumuun industiriin daldalaa alaa fi teknooloojiin Israa'el kan utubaa dinagdee biyyattii ta'e dhibbeentaan 25 ol ta'u jeequmsaan hoggaa dhaabbatu oomishaa fi investimentii alaa irraa kufaatii guddaa uumuu isaa beeksise. Miidhaawwan gamoowwan
9,000 fi konkolaattota 3,000 madaa'insa lammiilee 4,000 ol ta'an qaqqabeen baasiin insuraansii biiliyoonaan lakkaa'amu fiduudhaan kunis walitti diinagdee Israa'el raafama guddaa akka keessummeessu godhe. Walumaa galatti waraannii fi diinagdeen Israa'el kanaan dura jabaa ture gara kufaatitti oofeeti jira. Miidhamaan kun kallattii qaala'insa jireenyaatii fi daldala siivilii irratti jijjiirama guddaa fiduun hawaasa Israa'el gara mootummaa komachuutti kan geessu. Baay'inni misaa'ilaa Iraan yeroo tokkotti dhukaastu sirna ittisaa Israa'el Iroon dam yookaan arroo dhaabsisuu danda'a. Meeshaaleen ittisaa misaa'ilaa kun ammoo gatiin isaa hedduu qaalii ta'us Israa'el balaa ibiddaa Iraan jalaa eewalamuu itti fufteeti jirti. Kun ammoo misaa'ilonni muraasni sirna ittisaa bu'uuraalee waraanaa fi misoomaa akka rukutu carraa kan bane hoggaa ta'u bakkeewwanii fi buufataalee waraanaa 150 ol ta'an akka Iraaniin rukutaman gabaasni ni ifoomse. Buufataaleen xayyaaraa waraana Israa'el keessatti xayyaaronni waraanaa fi bakki boba'aa miidhamuun dandeettii deebii waraanaa Israa'el irratti shakkii kan uume hoggaa ta'u ministeerri faayinaansii Israa'el torbaanitti doolaara biiliyoona 3.93 dinagdeen biyyattii akka miidhame ibseeti ture. Guyyoota 20 waraanaa keessatti doolaara biiliyoona 20.5 kasaaraan meeshaa waraanaa irra hoggaa ga'u guyyoota jalqabaa waraanaa qofatti Israa'el doolaara biiliyoona 1.45 miidhaan irra hoggaa ga'u baasii waraanaa waliigalatti doolaara biiliyoona 87.5 ta'e baasiin akka ifoome ni himama. Bulchiinsi Tiraamp kanaaf baajata dabalataa gara doolaara biiliyoona 200 haga 300 gaafachuun isaa gabaafameeti ture. Sodaa nageenyaa irraa kan ka'e kafaltiin inshuraansii dooniiwwan daldalaa USA dhibbeentaa hedduu kan ol ka'uu isaa kunis gatii meeshaa biyya keessatti dhibbeentaa 8 akka dabalu taasisuu irra ga'eeti jira. Gatiin boba'aa US keessatti dhibbeentaa 25 kan dabale hoggaa ta'u uummata biratti madda mormii guddaa ta'ee kan dhufedha. Walumaa galatti Ameerikaan baasii doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu malees miidhaa lubbuu loltootaa hedduu kan dhabdee fi mooraan jiddugala bahaa keessaa qabantu kan waraanaa irra baay'een isaanii misaa'ila Iraaniin hoggaa barbadaa'u humniti waraanaa isaanii bittinnaa'uudhaan gariin isaanii hoggaa galan gariin isaanii immoo gammoojjii bahaa jiddugaleessaa keessatti kan hidhamanidha. Dabalataan Israa'el keessatti miidhaan madaa'uu namoota 4,000 gamoowwan 9,000 baasii doolaara biiliyoona 60 olii kun Israa'el seenaa isii keessatti balaa kanaan hanga ammaa kan akka mudatee hin beekne ni himan. Kunis Ameerikaan dhimma kana keessaa gadi fageenyaan akka galtuu yookaan waraana kana xumuruuf marii akka jalqabdu dhiibbaa godhuu maltee kan jiran xiinxaltoota. Namoonni hedduun Israa'el biyya jabduudha akkamitti Iraan haleellaa hanga isii Israa'el irratti raawwattu jechuudhaan danda'u. Garuu Iraan biyya laaftuu miti. Addunyaa irratti sadarkaa 16ffaa qabdi. Israa'el immoo sadarkaa 15ffaadha. Kana jechuun ammoo garaagarummaa tokkootiin qofaan kan wal caalan hoggaa ta'u sadarkaan isaanii baay'ee walitti dhiyoodha. Sadarkaa 15ffaa fi 16ffaa jidduu garaagarummaan jiru baay'ee dhiphoodha. Kunis waraana kanaan lola humna wal gitan hoggaa qaban garuu Israa'el wanti Iraan irraa adda isii taasisu keessaa inni tokko dandeettii iccitii basaasaa yookaan ammoo humna basaasaa Moosaadii fi hooggantoota adda baasanii ajjeesuun cimaa kan qabdu hoggaa ta'u dhimma kanaan Israa'el addunyaa irratti beekamtii guddaa kan horatee fi gurri isiidhaa akka malee kan fagaatedha. Waraana kanaan biyyi Iraanis gama isiitiin miidhaa bara jireenyaa keessatti agartee hin beekne keessummeessite. Waraanni opereeshiniidha kan Iraan banaan miidhaan guddaa kan irra ga'e hoggaa ta'u Iraan akka wirtuu waraanichaa ta'uun ishiidhaa miidhaa hammaataa isii irra akka geessu godhe. Buufataaleen misaa'ilota bilaastikii warshaa diroonii fi bakkeewwan leenjii Qiddus Force hedduun jalaa hoggaa barbadaa'u wirtuuwwan niikularaa buufataalee misaa'ilaa fi bu'uuraalee misoomaa ibsaa bishaanii fi zayitii Ameerikaadhaa fi Israa'eliin jalaa rukutamee guutumaa guututti diinagdee Iraan haga ammaa kan if duuba deebisee seenaa keessatti hin jiru. Bu'uuraaleen misoomaa iddoowwan waraana mootummaadhaa fi 15,000 ol hoggaa haleelaman dooniiwwan waraanaa 120 ol ta'an bishaanitti dhidhamaniiti jiran. Bu'uuraaleen boba'aa warshaan gurguddoon akka abaadanii fi buufataaleen daldalaa kan akka Baandar Abbaas Haleel qilleensaatiin miidhamuun gabaa boba'aa biyyaa keessaa fi kan biyya alaa Iraan laamsheessuu irratti kan ga'edha.
Iraan ammoo dandeettii daldalaa galaana Hormuuz Istiriit jedhamu addunyaa guutuu irraa qaraxa fudhachuudhaan jechuudhaan labsiteeti jirti. Iraan qaraxa daandii galaana Hormuuz irraa waggaatti doolaara miiliyoona 800 hanga biiliyoona 1 argachuu ni danda'an ja'an ogeeyyiin dinagdee. Akka gabaasaa ministeera fayyaa Iraanitti namoonni 3,000 ol yoo ajjeefaman kanneen keessaa 1,365 siviiliidha. Namoonni 19,000 ol ammoo madaa'aniiti jiran. Namoonni siviilii hedduun naannoo buufata waraanaa haleellaa qaqqabeen lubbuun namaa hedduurra lammiileen Iraan miiliyoonotaan lakkaa'aman gargaarsa namummaa dhabuudhaan tajaajila bu'uuraa irraa cituun rakkoo guddaa keessa akka jiran gabaasaan ni mirkaneessa. Israa'el dandeettii Target Association hooggantoota adda baasanii ajjeesuu intelligensii fayyadamuudhaan caasaa iccitii keessa lixuu irratti addunyaa kallattii kanaan dorgomaa tan hin qabne biyyi Israa'el kanaan tarkaanfii hooggantoota Iraan irratti fudhateen kufaatiin guddaan keessattuu humna namaa gaggeessitoota akka dhabdu isi taasise. Dandeettiin basaasuu Israa'el Moosaadii fi Yuunaayitid 82 dhimma Iraan irratti maal akka hojjetan jiran qofa ilaaluudhaan beekuu kan danda'an ja'an akka tilmaama ni hima. Hooggantoonni gurguddoon hanga ammatti ajjeefaman hooggantoota siyaasaa fi amantaa, hoogganaa olaanaa Iraan dabalatee ajajoonni waraanaa hedduun haleellaa qilleensa basaasaa USA fi Israa'eliin qindaa'een akka dhuman ni himama. Walumaa galatti hooggantoonni Iraan 40 ol ta'an haleellaa adda addaa kanaan hoggaa ajjeefaman isaan akka gabaasan tokko agarsiisutti eega Alii Kaamaanii ajjeesaniin booda ilmi isaanii Motojabaa Kaamaaniin bakka isaa bu'uun akka hoogganan haaraatti muudaniiti jiran. Labsiiwwan tarkaanfii lola baha jiddu galaa kanaan finiinsuun innis tarkaanfiiwwan kana osoo walirraa hin cinne kan itti fufsiisedha. Iraan ajjechaa hooggantoota gurguddoo caasaa waraana isii irratti raafama guddaa uumee ta'us Iraan gama waraanaatii fi hooggantoota bakka buusuun hatattamaan dandamachuu danda'uu isiitiin hanga ammatti mootummaa biyyattii cimaa ta'uu kan agarsiisu. Iraan obsa guddaadhaan waraana kana irratti wareegama kafalaa jiraachuu kan itti fuftuu fi jabeenya biyyi Israa'el qabdu addunyatti kan agarsiise ta'uu isaati. Gama boba'aa Iraaniin waraana Iraan ulaan Istireet Hormuuz karaa boba'aan addunyaa dhibbeentaan 25 haga 30 itti darbu cufamuun kunis ammoo doolaara biiliyoona 120 haga 150 tti ta'e akka ol ka'u kan godheedha. Ulaan Hormuuz cufamuun dhiheessii boba'aa addunyaadhaa parsantiin 25 danqee hoggaa jiru. Dooniiwwan galaanaa karaa kanaan dabru akka deeman dirqisiisuun isaa guyyoota geejjibaa 15 dabalee fuuldura keenya ji'oota takka keessatti yookaan ulaan Hormuuz cufamtee ji'anni tokko yoo ta'e addunyaan walumaa galattuu khasaaraa diinagdee guddaa keessa akka seentu ni ifoomsa. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni tokko akka Sri Lankaa, Filiipiinsi sababa hanqina boba'aatiin guyyoota hojii hir'isuu fi boba'aa qusachuun jalqabaniiti kan jiran hoggaa ta'u ammoo ammatti biyyoonni rakkina boba'aatiin saaxilaman Afrikaa bahaa, Afrikaa jiddu galeessaa akkasuma kaaba Afrikaatti kaasee hanga biyyoota lixaa akkasuma bahaa biyyoota bahaa jiddu galeessaa keessatti rakkinni boba'aatii fi qaala'insi jireenyaa sababa kanaan dhufe hedduu addunyaa gaaga'ama keessa kan galche hoggaa ta'u. Kanaanis ammoo kaapitaalli addunyaadhaa doolaara tiriliyoona 3.2 kan khasaarsise hoggaa ta'u. Kana jechuun qabeenyi kuusaa aksiyoonaa addunyaa irra jiru guyyoota muraasa keessatti hamma kanaan gadi bu'uun isaa jechuun khasaaraa guddaa addunyaa